Hoogganaan olaanaa Iraan Mojtabaa Kaameenii miidhamaniiru jedhame. Abbaa isaanii Ayatollah Ali Kaameenii bakka bu'uun hoogganaa olaanaa Iraan ta'anii erga filamanii uummatatti hin mul'anne. Bakki isaan jiranis hin beekamu. Biyyi isaan immoo waraana jabaa keessa jirti. Osoo kun kanaan jiruuti waa'een fayyaa isaanii odeeffannoon haaraa kan dhaga'ame. Mataa biyyattii ta'uun yeroo waraanaa Iraan bulchuuf kan filaman namni kun uummatatti ba'uu kan sodaataniif yaaddoo nageenyaan akka wal qabatu gabaafameera. New York Times bakki isaan jiran yoo ibsame balaarra isaan boossa jechuu isaanii qondaalota Iraan 3 nageenyaaf jecha maqaa dhokfatan eeruun gabaaseera. Sababii ijoo biraa uummatatti mul'achuu dhabaniif garuu ga'eessi umurii 56 guyyaa jalqabaa haleellaan raawwate waan miidhamaniif akka ta'e qondaalonni kun dubbataniiru. Akka qondaalota kanaatti Mojtabaa Kaameeniin miila isaanii rukutaman. Sababa kanaaf of eeggannoof jecha bakkee nageenya olaanaa qabutti maloota kominikeeshinii kamuurraa fagaatanii akka jiran odeeffatu gabaase. Qondaalonni waraanaa Israa'elis odeeffannoo kana mirkaneessu. Haleellaa guyyaa jalqabaa Ameerikaa fi Israa'el dallaa hooggansa Iraan irratti raawwataniin hoogganaa olaanaa Alii Kaameeniin ala namoonni dhiyoo isaaniis ajjeefamaniiru. Kanneen keessaa haadha warraa Ayatollah Ali Kaameenii, haadha warraa hoogganaa haaraa filataman akkasumas ilma isaanii dabalatee qondaaloti olaanoo danuu ajjeefamuun yeroos gabaafameera. Wanti ijoo tokko Mojtabaa Kaameeniin miidhamuu isaanii akeeke kan dhaga'ame gabaasa miidiyaa mootummaa Iraan irrattidha. Dureen amantaa buleessi waraana Ramadaan keessa miidhaman jedhee isaan eere. Isarratti immoo ilmi pirezidaantii Iraan yeroo ammaa gorsaa mootummaa Iraan ta'uun tajaajilan Mojtabaa Kaameeniin miidhamuu isaanii yookiin madaa'uu isaanii dhaga'uu dubbataniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa nagaa qabu jedhan. Mojtabaa Kaameeniin ammamitti dureeyyuu uummatatti as ba'anii ergaa dhaamaniin beekan. Haa ta'u malee waggoota dheeraaf duuba ta'anii dhimma siyaasaa fi dhimma waraanaa abbaa isaanii Ayatollah Ali Kaameniif qaqajeelchaa turan. Garuu hamma yoomitti uummatarraa fagaatanii turuu danda'u. Israa'el akkuma dhaadatte tarkaanfii irratti fudhatte bullee ilaalla. Wanti mirkana jiru waraanni hammaatee itti fufsaati.